كأوتيل بنات اللي أوتيل وفي كيس شمران يسوج فما أدراكم شمران يسوج يقولوا كإلا شمرك إتيتها أنا برد لين جامت شوكولاتة شوكا شكاشيكا كاو أتبودس مكاج جيرتني بارتي بيجولة سوروميا أما مو بي بسجنا بورس كبراتو وبليسكين كمال قلتشودا نما بيراوي وتدرنا يرو دراتي مرسى درافو لبي كان دغوتي ربي انكم التنيسين ربي مشلاقا يسن كيسا نزفاجر مشلاقا لبشاي نقاجر جال داودي سادا هوغنا جارما دبلسما اورومودا كبجا غودا سيقمنا چچومينا كي اجنو كي مرنو كوتنو اتي قبدو اوبس اتي قبدو kan hangaadha dhugaa ummata oromoo san qabdee arraan tan asin jette irra deebi'uudhaan qeerroon ummata oromootii fi kan biyya alaatti kan biyya keessaa ummanni oromoodha dhugaa kee haqa kee san beekuudhaan hubachuudhaan galata onnee irraa sii galchuu barbaada galatoomii ammas cichuu kee itti falmii ejjennoo kee irraan daddaaqinii falmaan kee akkuma durii sanitti akkuma mataa ol qabdee nu boosistetti ammallee jabaatee itti hafuuf jaal daawud ibsaadha ati kasaba ummata oromooti atiin guddisa adda bilisummaa oromooti. Shukran. Thank you. جال داود إبسا إيفما دوران ست آرات الرئي إيفما دوران ست آرات نغانتم ما قامنو واني غانتم ما جال ديمتو دجتي تاري إنو تورو مو قبسا إني قفا دوبنا نمالينو غانتم ما كيسان زبالت تنكا كوني أرسي كون جمع كوني مالي نوتي ظالم قفت تولو thank you داود إبسا قال تومي ألفان أتيك أورومو قبسويتا جراد قبسايا أوروموتي أتي warri ammoo shamarran jidduutti shiishaaf deebi'e wama adaraakum taarika isaanii akka zubaalatti nu darbine. Kanaaf gabaabumatti addi bilisummaa Oromoo nuti beeknu addi bilisummaa Oromoo tokko qofa. Innis addi bilisummaa Oromoo jarra abbaa gadaa dhalche addi bilisummaa Oromoodhaa Elamoo Qilxuu guddise addi bilisummaa Oromoodhaa kan Taddasa Birrufaan keessa guddatan addi bilisummaa Oromoo kan Nadhii Gammadaffaa keessa guddatan addi bilisummaa Oromoo Guutamaa Wasfaa keessa guddatan addi bilisummaa Oromoo Maccaa fi Tuulama dhalchee keessatti guddate addi bilisummaa Oromoo Waaqoo Guutuufaan lubbuu itti horan addi bilisummaa Oromoo jaallaggasaa wagiifan itti wareegaman kan gootonni lafeen kumaatama kitileewoon itti lakkaawaman itti qaqqabe dhiigni ilmaan Oromoodhaa gootota kumaatama lakkaaman kan maqaa isaanii yaamee fixuu hin dandeenye jireenya isaaniitii fi lubbuu isaanii irratti dhaban kan akka baarotumsaa faatu lubbuu itti dhabe jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo ummata Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo haqa ummata Oromootiif dhugaa ummata Oromootii fi mirga ummata Oromootiif falmu qabeef qabeenya sarratti ilmaan Oromoodhaa akka abbaatan akka abbaa lafaatan akka abbaa biyyaatan Oromiyaan wala bomtee of dandeettee biyya ofii ijaarrachuu akkasiin dandeettu jaarmee ummata Oromootiif dhugaa fi haqa ummata Oromoo saniif jaarmee falmee har'a as gahe jechuudha. Jaarmeen adda bilisummaa Oromoodhaa jaarmee hattootaa fi gantoota warra shirootaatiin maqaan jijjiiramee butamuu miti. Kana fakkeenya isinii kaasa. Addi bilisummaa Oromoo nuti beeknu tokko jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo meeqatu jira? Tokko addi bilisummaa Oromoo jijjiirama kan Kamaal Galchuutiin hoogganamu jechuudha. Har'a eessa gahe? Obboleessa keenya Kamaal Galchuudha nama beeraawee witidirina yeroo duraatiif marsaa duraa fuudhame kan dhaga'utti nama marsaa duraa yeroo duraatiif beeraawee witidirina dargiin fuutee leenjiftee achi keessatti guddatee jechuudha. Muuxannaa leenjii waraanaa dargiin kenteef akka gaariitti qabaa. Fudhatee dargiidhaaf lolaa ture sanboota isa qofaa miti wadda kasaa hedduudhaatu booji'ame jechuudha. Biraanuu Juulaa, Kamaal Galchuudhaa, Haayiluu Gonfaadhaa hogganoonni dilli waraanaa kun hedduun warra TPLF boojitee dargirraa warra afaan Oromoodhaa dubbatu walitti qabanii isin afaan Oromoodhaa beektanii hoottaadhaa jaarmee Oromooti isin ijaarraa jedhanii oppidoo moggaasanii warra dura gad dhufe keessaa Kamaal Galchuudhaa nama duraati. Waliif gallaame. Dargii keessaa warra boojaman Biraanuu Juulaatii fi Kamaal Galchuu Haayiluu Gonfaadhaa Balaaqiraan kun hundinuu warra Tigreen dargii keessaa boojitee qaqqabdee warra boojame keessaa mee Oromኛ ተናጋሪ እስቲ እጃችሁን አውጡ ኦሮምኛ የምትናገሩ ብቻ እጃችሁን አውጡ ከቤለኩም ይቻዳ ሀርከባሰ እኔ ኦሮምኛ አውቃለሁ ሀይሉ ጎንፈተች ከማሊስ እኔም ኦሮምኛ ይናገራል ኩኒስ እኔ ኦሮምኛ አውቃለሁ ከምቱረ ጉዳን ከምቱረ ፉዳዳን ከምቱረ ቀላዳን ፉደኒ ረመደኒ አትማሬዳ ስኖፒዶ ደኸነቦዳ መቃን ከይሰን ኦፒዶ ሲባፍኒ ጅራ አለራቅምኔ ኦፒዶ ሲንጀኔ ጅርጀኒ መቃን ሙጋሰኒ ፊ ገደርገኒ ይችላል ገደርገን yes dalaga waan irratti ramadaman san waan irratti godhaman san dalagaadhaa turan tartiibaan akka Tigreen ramadetti akka Tigreen keessatti ummata Oromootti fakkaatanii ummata Oromoodhaa kana keessa deemanii hulaa Oromoodhaa fudhadhanii hayyoota Oromoodhaa beeytota Oromoodhaa barattoota Oromoodhaa
ijo manguddoo Oromoodhaa hunda Oromoo keessaa billeessaadhaa turan gaafa Tigreedhaa ergamaadhaa turan kan hunda godhaadhaa turan akka ilma namatti haa dubbannu. Diinaaf nam tokko guu dalagu sadarkaan aangoo isaa kan ol kaatu akkamitti fakkeenyaaf kan yoon Abiy Ahmed ammaan tan warri Abiy faarsu kun wanni Abiy faarsanii warri akka Hangaasaadhaa Biraanuu Leenjisoo Amma Gisheedhaa gara Suutufaadhaa jinniin ijoolleen ala kanaa wajjin kalee dalagaa turre amma galtee bar Abiy abbichuu goota Oromoo itti faarsuuni bar isa biratti jaalatamanii aangoo argachuudhaaf gaafa diinaaf dalaytu diina biratti fudhatama argachuudhaaf dirqama waan diinni sun sinjee akka sinjeetti hujirra oolchuu ajjeesuu qali sinjuu qalu naasalaati sinjuu salaatuuf kophee naa xaawu sinjuu kophee xaawuudhaaf waan sinjee hunda gaafa goote si amanee taamman sarraatanyaaችን ነው taamman sarraatanyaaችን ነው kun ergannoo keenya gaariidha ergachuudhaaf nuuf taajaniiti fuudhanii achis rabadanii aangoon ta'e ol kaadhaa dhufti aangoon Kamaal Galchuudhaa ከተራ ወታደርነት እስከ ብርጌዴር ጀነራል የሄደው እንዴት ነው ጃጋፈዳ akkamitti nam tokko sirna TPLF jalatti aangoo tana argachuu danda'e hujiin TPLF irratti rabadde maal dalageeti maal hojjetee mato alaqaa shaalaqaa koroneel maarree jeneraal birgeed jeneraal sarkaa kana akkitti dhufe akkamitti jennee yoo if gaafanne waan TPLF tansan hujirra oolcheeti sadarkaan aangoon waraanaa kan kennamtu hangam takka ati hujii isaanii raawwatte hujii isaanii kan raawwattu nama jeesuudhaan ummata keetirraa ummata Oromoorraa meeqa jeefte jabaa Oromoodhaa meeqa jeefte meeqa fannifte meeqa qalte meeqa rarraafte namni nama fi ajjeese sirna TPLF keessatti aangoon isaa ol kaatii aangoo kataa jechuudha maaliif amantummaa kan hortu nama kee ajjeesuudhaan jechuudha jaarmeenni OPDO jennuun kun jaarmee ergamaa ture TPLFif jaarmee ol aantummaa Tigraay eeguudhaaf eenyurratti Oromoorratti eeguudhaaf dalagaadhaa ture jechuudha olaantummaa Tigraay yoo namnummaan taraan afaan Tigree dubbatu dhufe Kamaal Galchuufaan Biraanuu Juulaafaan Baacaa Dabaleefaan Haayiluu Gonfaafaan hisalaataniif kuni warra nu ajajuu warra afaan nuti jala bullu beekuu hisalaataniif jechuudha akkasitti kan aangoon isaanii ol kaatee sadarkaa kana geesse. Kaawoo achi boodas maqaa jijjiiratanii paartii biyyoolessa Oromiyaa amma ammoo PP Bilisiginnaa Boris kabiraa ta'uu danda'a Mr. X Mr. Y Mr. Z bitti dhufuuf danda'an jechuudha. Dhugarraa duubatti hin deebinu nuti gandummaa qabnu nuti gandummaarraa dhiigni kenna bilisa nuti Oromoorraa dhalanne Oromoof jiranne Oromoo taanee duuna abadan kanaaf dhugaa Oromootii fi haqa Oromoo sanii falmuu fi sagalee ta'uu fi deeggaruu cinaa dhaabbachuu qabsaa'ota Oromoodhaan kamu waraabessi Oromoo yoo ijaaramee dhufe cinaa dhaabbannee sagalee ta'uu fi mormuu fi qophiidha yeroo kamuu caala jechuudha. Eertiraa dhaquu Kamaal Galchuudhaa karaa lamatti hiikkata lakkii Kamaal eega dhiigeedduu gannaqeen booda sheenawee dammaqee guyyaa keessaa akkamittiin hangoomin dhiigan xiyyaa gannaqaa oolaa hangoomin diinaaf ergamaa oolaa hangoomin kophee diinaa xaawaa oolaa hangoomin nama afaan Tigree dubbatu guun dhagee baargee dura fiigaa oolaa hangoomin akka dhiif godhaa lakkii ka'ee uummata kana gartee dhiifama gaafadhee gargaaruudhaan qabaa je'eeti murateetuma waraana fuudhee kara Eertiraa seenee jetti gareen takka. Gareen biraa ammoo ergama fudhateeti ergama TPLF kana karaa biraatiin nama kana gurbaan kun nama beekuu miti nama baratee miti gurbaa kana bireen wash goonee erginee ABO tanaan diiguu ni dandeenyaa jedhaniiti bireen wash godhanii Tigrummaa fakkeessitee ergitee ja'a kalmatti hiikkata namni waan kana qalbiin dhageeffadha kalmatti hiikkata tokko lakki isumaa dammaqeetuma waa hubatee hagoomiin dhiiga nama xiyyaa gannaqaa Oromoo meeqaan ajjeesee dhiiga Oromoo meeqaan gannaqee lubbuu Oromoodhaa meeqaan baasee hagoomiin diinaa ergamee nama xiyyaatti akkatti duuraa oolaa dhiiga nama xiyyaa gannaquu dhiisee gumaa nama xiyyaa kana gartee baasuun qaba sammuu xiyyaafillee gartee kan tasgabbaa'ee nagaan jiraadhu ajjecha karaa dhaabbadhee karaa qabsosee deemuun qaba je'eeti murteeffatee deemee tokko lamada ammoo ergama addaa fudhateeti karaa biraatiin ammaasii qabsoo Oromoodhaa kana laamsheessuudhaaf Eertiraa dhaqee waan jecha lameen kanaa jira. Gantuu fi hattuu fi yartuun bololtuun garaadhaaf jiraattu qabsoo Oromoodhaa butuu fi sakaaltee diina nafxanyatti jumlaan gurguruu barbaaddu yoomuu abadan itti milkooytu jechuudha. Adda bilisummaa uummanni Oromoodhaa beeku adda bilisummaa hayyuu duree jaaldaa'uu ibsaadhaan hoogganamuu fi hoogganuu qofa beeku uummanni Oromoodhaa. Shiraa fi sharrii Abiyyii fi Bilisiginnaan deemtuun akka milkooyne uummanni Oromootii fi isaanis warri isaa wajjin falmus sirriitti beekaa jechuudha. Maaliif qabsoon Oromoodhaa duratti tarkaanfachuu ditti? Maaliif qabsoon Oromoodhaa duratti deemuu ditti? Jettanii warri dur qorachaa of nyaachaa aaraa fi dallanaa turtan qabsoo Oromoodhaa eenyu akka sakaalaa ture qabsoo uummata Oromoodhaa eenyu diinaaf gurguraa fi ergamaa akka ture qabsaa'ota Oromoodhaa eenyu akka nyaachisaa ture har'a isiniif dhima jira jechuudha. Wanni anas biratti jechuu barbaadu tokko maal uummanni Oromoodhaa wanni isinillee beekanii hubachuu qabdan
dulli adda bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf baroota dardarraa hedduu hojjetamaa ture. Adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaa jedhamee jaaddaawwan irratti dulli banan hundi kenna waliin beekna. Adda bilisummaa Oromoo qaqqaa dhufe. Adda bilisummaa Oromoo tokkoomee dhufe. Adda bilisummaa maarree maqaa jaraatti hin dandeenye jechuudha. Har'allee akkasuma jechuudha. Shirri biltsiginnaan waajjira muummee adda bilisummaa Oromoo gullallee keessatti shira siin qatte shira fashalaa. Shira uummata Oromootii fi Oromiyaa keessatti fudhatama hin qabne jechuudha. Kun ijjibbaata mormatu ijjibbaata falmatu. Isa dhuma dhidhiitatan malee hin dandeettan jechuudha. Kabajamoo Jaaldaawwan Ibsaadhaa gaafa isaan Eertira irraa galan uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti bahee akka galaanatti isa sifatti isaa agartanii miti onneen miliyoonota san keessa jiraata Jaaldaawwan Ibsaadhaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo hiiltan addi bilisummaa Oromoo OPDOdha uummata Oromoodha bakka bu'u. Addi bilisummaa Oromoo taayee danda'an taayee harra bishukkan taphatee galayda uummata Oromoo abadan yoomillee bakka bu'ullee danda'an Oromiyaa keessatti illee hin dorgoman ittillee milkaa'an jechuudha. Warroota gantootaa fi hattoota bololtoota garaadhaaf bulan warra irbuu sabaa nyaatan amaanaa uummata Oromoo galan Araarsoo Biqilaafaan Abiy Ahmed gargar baasee ilaalu haadhatti hunda isaan toleeraa adabaa minaamin jinni warra jedhamu warra amma eelee faaraa warra distii kana distoo OPDO abaddan ija Abiyyi ilaalu caala diina uummata Oromoo ta'uu isaan lala jechuudha. Nama aarsitan isiniin kun yeroo garii nama gammachiiftan. Filannootu jira biyya keessaa jaal Araarsoo fa'aa jeneraal Kamaal Galchuu fa'aa maalii ta'anii akkan qabsoon isin deemtaniif kana. Kanaas isinitti hime qucaaceen harkisinaa isiniin jedhan. Qucaacee in harkisinaa isiniin jedhe callaan qofti deema qucaaceen aalama duniyaa keessaan dhabamtu abadal abad ati qucaacee harkisuu fi qabsaa'uun tokkoo miti. Amma jaal Araarsoo sun akka filannoo Itoophiyaatti yoo kan milkaa'u taate jechuudha. Dhagaa isin hima addunyaan hin fudhattu. Federaalaan qabu akka mootummaan jiru jiraadha. Akka uumameen akkana xaaraa dhaabatu kana. Kan fudhattu Afrikaan addunyaan hin fudhattu maal gootanii waliin cinqamtan kana. Jira akkuma dhalateen kan jiru kana bineessa. Maal gooti fudhatti? Addunyaan federaala laalti. Mootummaa akkamitti biyya musa kana wajjin qaayitanii gaddeebitanii uummanni federaala qabu. Kana wajjin qaayitanii isin gaddeebitanii amma jaal Araarsoon akkana ta'e jaal Araarsoon akkana jira wajjin. Akka addunyaan hin fudhattu osoo nama parsantii dhibba filannoo seenee intikaaba milkaa'e addunyaan hin fudhattu qoratti kana. Maal namni akka uumama akkanaa akka jiru jedhan jiraan ka kopheerraa haga samma ga'utti badhee takkaan jalliin hin qabne akka xaaratti dhaabatu addunyaan hin fudhattu kana wajjin qaayitanii hin haasoynu qucaacee wajjin nuti qabsoo keenya hadafni keenya istiraatiijiin keenya uummanni Oromoo abbama fedhe xariiqa fedhe mirga isaa argatee bilisoomuudha mirga keenya argachuudha ajaja nama tokkotti ajjeesaa nama tokkotti kaasuu dhabuudha nama tokkoon ajjeefnu sabaaf sallammii tokkoon ajjeefnu huntuunyullee ajjeechatti illee ajajnu nama nu ajjeessuu deemu ammoo ofirraa deebisuun فأتدوا عليه بمثل ما أتد أمانتان كنا نواجه سبع أمارة كنا جاهن توينو سبع سلتة سبع تكون توينو نتينا منا بنيسودا منا منا دوران بنيسلنا منا إنا منا ما بنيسودا جرات داود يفسا حاجة دوران ست تكون كورف يفهمها مالك نجرا كم صور ما كان يسلي جرس كلامه أمانة أمة أورمو إربو أمة أورمو نجار على راتنا كبتني ككتني إربو سنجلني إربو جرب بقدرنا إربو إلمو كنتو كنا إربو نجي كمدا كنا إربو لجسا وكي كنا إربو بارو تم ساجل جرال تدرس بروما وامو غوتو كنا كغوتو ما واسا ورا دي كجرال أبدا أمة بتوقع نسان دليل يجو أمة أورمو جملة كنا يجو كلام إساني دي namicha kan gadda bilisummaa Oromoo jalalamaawii xalaatachinnoo kan min gizaun balaa onagin lamaatfat qorqaa tanesta lama nasaat alla binar qabachuu qabna ka jedhasan anta ganyoo fi jara kana gargar baasee ilaalu badan warra hayyoota Oromootti qoos qabsoo uummata Oromootti qoos dhiiga qeerroo ilmaan Oromoo isaan bilisa baasee biyya gammoojjii Eertiraa keessa isaan biyya galchee arra isaan ganchiise kana abadan koonyaa adda bilisummaa Oromoo kan Masrii Awustiraaliyaa Kanaadaa Siwiidin Ingiliz hundi keessan ejjennoo isin qabatanii baastan sun ejjennoo dhugaati ibsisin baastan ibsa haqaati ibsa dhugaati uummanni Oromoo sin deeggara dhugaan bakka jirtu beeka Jaaldaawwan Ibsaadhaan abbaa dhugaa abbaa haqaa akka ta'e nama yoomuu cichee uummata Oromootiif falmu haqa uummata Oromoo saniif dhaabbatu akka ta'e uummanni Oromoo illee sirriitti baree jira sirriitti beeknee jira jechuudha warra dhugaadhaaf uummata Oromootiif qabsaa'u qofatu haqa hidhaa keessa jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoodhaan uummanni Oromoo beeku tokko waboo dhumati kaayoon uummata Oromoo kaayoo tokko isinii ma dhaga'ama tokko tayaa jirralleen agartan wanni rabbiin beeka jidduuwwan kana fideef
qucaacee nu keessaa haggufee yaasuuf yaasaa jira kaam. Qucaacee haggufee yaasuuf callaa qofatu adda hafaa jira. Li'annahu taarika duniyaati. Ummanni bilisa hin lola. Qucaaceen harkisu ammoo qucaacee yoo harkifte mushkilaadha. Qucaacee harkisuuf diina ofirraa dhoobuun takka hin jiru. Ummata foon horii garaa garaachaa fuudhee faltoo wajjin nyaatee garaa babaaseen harkifnu yoo naachinu. Ka garaa nagana gaga'u kam. Ummata foon wajjaan hin baafne macuree walitti dhahee nyaatee garaa gurguddaan harkifnu yoo naachinu. Ummata foon xibsii speeshaala qofa nyaatee deemu qofa harkifna. Tafhamuuna wala maa tafhamuun akkaan isinii gala haasoo hin anaasa'u kun. Jeneraal Kamaal Galchuu kana ayyada takkaa guyyaa tokko dubbadhee waan isaa gariin isa ayyadaa bara. Bar suni maal jechuu kenna beeytaa ummata mutaqqafaa misammuun isaanii keessa hin jirre leenca jedhee ayyada. Leencummaa isaa jiibas fidas. Guyyaa takka waajjeesee fidas ummata Oromoo fixaa ture malee duraan. Obbidiyoo wajjin. Tigree wajjin fixaa ture fidi leencummaa isaa guyyaa takka qabsoo ba'ee badhee takka barbadeessee fidas abbo. Waan yoom leencummaan isaa mee wayi leencummaa. Leencummaan isaa hajjii dhufee siistama namarratti dalagee mallaqa guuruuf ijoollee meeqa hiree kutee galche. Hireen isaa haa cittu biyya keessatti wallah. Ijoollee meeqa daa'imman irraa galche abboo daa'imman yatiimesse osoo jiru. Abaaboo guuratee Finfinneetti eega itti shira dalagee guyyaa sana. Leenca keessan akkanatti gadi dhugaa laal. Ani arsiidha. Eenyumaa zaaliman qarqaaruwan. Ila akkanatti. Ana biratti leencaa miti shukolaataa shukshukaa shakaashika. Leenca kee akkanatti gadi dhugi yoo arsoomaaf ufitti qabde garii leencummaa asii jette ila gurra kanatti naqi kanaan baasi asiin gannaqi asiin baasi. Maafiyaadha na biratti inni taarika tokko hin qabu. Taarika sajjaluu galese biyya keessaa bahe taarika tokko hin qabu bitamaadha mushlaaqaadha. Yoo kanan fahamin abadal abad kabiraan famtu. Abiyyi marratti duulle abiyyi jimmaaf abiyyi irratti duulle laa akkasii miti. Akkasii miti. Oromoon mirga isaa argachuu qaba kutaa kudha tokko. Eenyumaa ta'e جوار انتانا ظالم تانا واقسم بالله رت دولو قد هندسي نما اورومو توقف بربان جيما كيساروفه شوا كيساروفه حرر كيساروفه ارسي كيساروفه غوجي كيساروفه هرمو بدچ اوروميا والله كيساروفه هند كيساروفه والله عدلي دلينان فاني اما متى كان غبا مشلاقاتانا دربچونو سارو كربين نو كنن اوكي فهمتني مي warri jagna kenna jettan leenca kenna kabajamaa kenna jettanii maali jettanii suuraa laxafatanii duudarra laxafatanii asirra laxafatanii akka bolookrasnal joonsinaa sanitti andarteekarii dooganii kanatti suuraa asirratti laxafadhaa deema nu biratti taarika hin qabu yoo taarika qaba jettan jeebu taarika kum nata'allam taarika isaan barannaas fida bae Tigree keessa Eertiraa tare Ugaandatti tare achi fiigaa gale biyya keessa taa'e hoteela bitatti wamma addadaakum taarika inni sajjalee waa ifiddan sananshurha fil aalam addunyaa irra facaafna walaakin shokolaataan qarqaaruun taarika malee limaadhaa daawud ibsaa wajjin dhaabatan hadafni isa haga ammaa haasoyni isa tokko li'annahu oromoo asli muu shokolaata tafhamuuna walaa maa tafhamuuna antum akkasii jabaadha rabbi isin haa jabeessu wanni yeroo hunda darsii kabarsiifnu dhaamne waan kana dubbatuuf qadiyyaa tanatti harkaanu qaba. Qadiyyaa hawaasa Oromoo kanatti harkaanu qaba. Li'annanaa kitaaba keenyatti zulmii kanatti naman dhiifne. An amma as bahee shahaadama yoo isinitti hime guyyaa mara. Namni 40 yoo asitti du'e limaadha kutubni akkanaa eessaa dhufe. Filannoof deemtan isin fillaa. Jaal Araarsoon fa'aa fillaa. Araarsoon fa'aa fillaa. أولاً فيلم منتورا ما دوشان تومامي أستكاكلامو كبا حاجة ما تنبهوت إن أكنا ما تديبو أكنا كارورا نمني إجارة مت تديبو أنت ما دوشان كرانا أيامي كرانا ما عندي سبيرة جسيتاني كارورا نمتي أفنيو رابريدة سمون إسابريدة إن فيلا لكن الدنيا نوران فراتو أرارسو حواسا كينا نتيرو دبنو يرو فالمنو أكنا مني مين أمو في متي أكنا نتي بيا ألتي بيا كيستي كبا جمنوفي ummata alatti dinnichaa dalagaa ture biyyatti naytanii timaatima ciraa ture biyyatti naytanii biyya miliyoona 100 fi miliyoona 10 hawaasa ga'u galaafatanii fi miti akka biyya seeraan bulchitanii fi dimokiraasiin bulchitanii fi mirgi ilma namaa isin saalfattanii akkanumatti wayita addunyaan marti waraanni Itoophiyaa saba ofii fixa isiniin jedhee addunyaan ammoo saba keessan akkam fixan jedhee isinitti iyyu amaa tastaayuun isinummaa mataa keessaniif saalfattanii isin Jeneraal Kamaal Galchuu Araarsoo maali Araarsoo tammara kana galaa jala kana gajalaa galaa rabbi tutubatti hambisaa jira qucaacee wamma addiraa kasiraanan
jala kanarratti hin duulina eessa jirratti gara kam jirraa bootaa kam jirratti duula isin Facebook ni keessan namarratti duuluudha nama rabbiin jibbee isin keessaa darbe maana keessaa darbamtaaf waliin iyyitaa mi'atti nama mootiin alama jibbees keessaa darbe kun najisa mushlaaqa qomxaaxaa leba shaayiidha isiniin ta'u oromoo jedhee dhokitti godhe mootiin alamaa baas yaa rabbi maa baafte nutti deebisi jettanii barisin ايش بيكم انتم ربيكم التانيسين ربي مش لاقا اسم كيسا نزفاجرة مش لاقا لبشاي نك اجرا كيسا لال كيسا درباجرة اورومو كيسا اورومو انزف اورومو ولي تنبسو ديما موتين علما اسين امو اسباتني ابلو مانو كيسا باي ابلو مالي نهجو نو إيسا تلقى ربي كيسا سينينا اتندو لنا كأوتيل بناتل اوتيل وفي كيسا شمران إسا وجه فما أدراكم شمران إسا وجه يقولوا وكا إلا شمرك إتيتها